Harka fuune akkam jirtu kun sagalee kitaabaa. Sagaleen kitaabaa keenya yeroo hundumaa qophiiwwan barsiisoo fi bashannansiisoo gola adda addaarraa dubbifne kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaa jiru. Qophii keenya har'aatiin kan ilaallu nama Fiixauraarii Gabayyoo Gurmuu jedhamu seenaa Itoophiyaa keessatti haalaan adda ta'ee kan beekamu isin biraan geenya nu faana turaa jira. Seenaa Fiixauraarii Gabayyoo Gurmuu maal jedha? Fiixauraarii Gabayyoon Gurmuun jireenya isaa keessatti maal hojjeta? Kutaa tokkoffaasaa akka taanutti qindeesseera na faana bu'a. Fiixauraarii Gabayyoo Gurmuu egaa maqaan isaa yeroo baay'ee kan ka'u lola Adwaa wajjin wal qabateeti. Mee amma waa'ee lola Adwaa irratti haalotaa fi tooftaalee inni itti fayyadamee maqaa kana kun daggoonfate ilaalla. Fiixauraarii Gabayyoon waraana Adwaa duras ta'e Adwaa irratti goota akkam cimaa akka ta'e hubachuuf kitaabota seenaa garagalchuun dirqama ta'a. Taklatsaadiq Mokriyaa 1883 Atsee Minilikii fi tokkummaa Itoophiyaa keessatti waa'ee Gabayyoo yoo kaasu akkana jedha. Raayyaan Itoophiyaa wal duraa duubaan wal qaqqabee waraanni waan eegalameef Jeneraal Albertooni marfii fi qawween lolaa ture. Waraanni itti cimnaan boombiin shaarpiil akka dhugaafamuuf ajaje. Kanas taasisuun isaa loltoonni Itoophiyaa akka sodaatanii deebi'aniif ture. Sababii dhoohinsa boombii kanaanis loltoota Itoophiyaa hedduutu dhume. Loltoonni Itoophiyaa duubatti gaafa dheefuu jalqaban Fiixauraarii Gabayyoo kallattii Ambaalagee sanaan dura cabsee kan ture. Loltoota isaatiif adda duree ta'uun dura bu'ee loltoota of dura hiriirsisee waraanatti lixe. Isa waliinis loltoota Mikaa'el 30,000 hanga 40,000 ta'anii fi loltoota Fiixauraarii Takle 30,000 fi loltoonni Fiixauraarii Tafarii 1,500 ta'an duubaan isa qaqqabanii duukaa bu'an. Waraanichis cimaa waan dhufeef loltoota dabalataa karaa bitaatiin Itoophiyaanonni galchuu jalqaban. Amma kaan loltoota Xaaliyaaniitti lolni waan cimeef Jeneraal Albertooniinis bataaliyooniin dabalataa akka ergamuuf ajaje. Jeneraal bataaliyooniin dabalataa akka ergamuuf eega ajajee booda loltoonni Itoophiyaa madfoota Hiikansi jedhamu erguun hamma ta'e dhukaasanis loltoota Xaaliyaanii irratti garuu hubaatii geessisuu hin dandeenye. Bataaliyoonii fi Albertoon wal ta'uun loltoota Itoophiyaa hamma tokko gara duubaatti siksan. Yeroo kana uffata diimaa uffatee kan ture Fiixauraarii Gabayyoo aaree loltootatti fuula isaa garagalfatuun Fiixauraarii Gabayyoon haala kamiin akka du'e namni lubbuun shawaatti deebi'e seenaa koo haa himu jedhee waraanatti lixe. Lola eega jalqabanii booda rukutamee karaa Kidaana Mihirat fuulduratti kufe. Loltoonni Itoophiyaa dhukaasa marfoota Xaaliyaaniin rukutamanii yoo kufanii fi kaanis yoo dheeffan Gabayyoon aaree sodaattota akkamitti dheeffu akkattiin du'e gaheetti gaafa deebitan dhugaa ba'a jedhee fardasaa jiksee marfii laboobuu jidduu seene. Egaa kutannoo isaa kanas arganii loltoonni Itoophiyaa kan lubbuun hafan isa duuka bu'an. Egaa yeroo kana loltoonni Itoophiyaa loltoota Xaaliyaanii fi baandota marfii Itoophiyaa irratti dhukaasaa kan ajjeesanii fi kan booji'aa turan. Yeroo kana do'annoo Xaaliyaanii Ambaalagee diigee injifannoon kan goolame waraana dirree Maqalee irratti hirmaatee harka kan madaa'ee fi waraana guddicha Adwaa irratti qooda isaa ba'achuun aarsaa bilisummaa biyyattii isaatiif kaffaluun lubbuun isaa dabarteerti. Fiixauraarii Gabayyoo Gurmuu humnantummaan machaa'ee farda isaarraa utaalee morma loltuu Xaaliyaanii tokko irratti rarra'ee eega hudhee ajjeeseen booda Fiixauraarii Gabayyoon kan wareegame. Kanaaf Fiixauraariin gootota Adwaa irratti Xaaliyaanii faccisan keessaa hangafa kan jennuuf. Adwaan Oromoo biratti hiika akkamii qaba? Warreen jedhaniifis taanaan Oromoon waraana Adwaa irratti hirmaataa fi hooggansa akka ture seenaan Gabayyoo ragaadha.
Oromoota Adwaa irratti loltoota Itoophiyaa hoogganuun hirmaatan keessaa Fiitawuraarii Gabayyoo, Raas Mokonninii fi Xaayituun Faati isaan jajjaboodha. Seenaa biyyattii kan baroota durii keessatti akka Adwaa Oromoofis ta'e Itoophiyaanotaaf beekamtii ija addunyaa biratti kan gonfachiise hin turre. Hamilee bittootaa kan gadi cabse, mataa gurraachotaa immoo kan ol kaasee ture. Afrikaanonni cunqursa jala jiraniif keessattuu bakkalcha barii ture jechuun ni danda'ama. Adwaa irratti loltoota Xaaliyaanii fi Itoophiyaa jidduutti waraanni mudate Ambaalagee irratti ture. Sadaasa 29 1888. Da'annaa toora sanaas dura dursee kan qabate raayyaa Xaaliyaanii kan hoogganu Kumalaa Tozolee ture. Loltoonni Tozolee egaa marfii dhukaasaa fi Itoophiyaanotatti tuffiin itti qoosaa akka turan beekama. Yeroo kana egaa hoogganaan olaanaan raayyaa Itoophiyaa Raas Mokonnin ture. Xaaliyaaniin do'annoo qabatte akka nagaan gadhiiftus mari'ataa kan ture. Fiitawuraariin Gabayyoo garuu kubbii isaa ciniinnatee danda'uun gaangee isaa yaabbatee sakarsaa ulee qabatee loltoota Itoophiyaa jabaadhaa kan rasaasa fixattan goraadeen yookaan eboon haleelaa jedhee jajjabeessaa dursaa biyya kennuun onnee guutuun gara Ambaalageetti qoncoorratee ba'ee raayyaa Xaaliyaanii barbadeesse. Tozoleen Itoophiyaanota ija tuffiin ilaalaa turus hoogganoota Xaaliyaanii dirree waraanichaatti du'an keessaa isa tokko. Fiitawuraarii Gabayyoon dirree waraanaatti gaafa ergamu loltoota Raas Mokonnin akka hordofuuf deeggaruuf ture. Haa ta'u malee adda durummaan waraanicha hoogganuun Itoophiyaanonni akka injifatan kan gonfachiise isa ture. Haalli teessuma lafa Ambaalagee gaarreen waan ta'eef Itoophiyaanota haala teessuma biyya isaanii beekaniif meeshaa waraanaa ammayyaa fi leenjii loltummaa ga'aa dhabanis hunda isaaniif salphaa ture. Diina isaaniitiif garuu dhukkubbii mataa ture. Xaaliyaanonni dhukaasa marfii Fiitawuraarii Gabayyoon madaa'an yaa kottee nu baasi jedhan. Gareen Fiitawuraarii dhagaa loltoota Xaaliyaanitti fonqolchan irra yaasan. Yeroo kanatti kaa hoogganaan isaanii Tozoliin dheessuu kan jalqabe. Innis osoo dheessuu dura goruun kan ajjeefame yeroo sana ka. Gochaa Fiitawuraarii Gabayyoo kunis Xaaliyaanota mataa lafa laalchise. Gurraachi adii injifachuu akka danda'u dhugaa ba'e. Afrikaanotaaf dubbichi akeekaa fi dhaamsa guddaa qaba ture. Kutaa keenya jalqabaa waa'ee Fiitawuraarii Gabayyoo irratti qopheessine kanumaan xumurra. Kutaa lammaffaatti immoo babal'ifnee isinii dhiyeessina. Nu eegaa jira. Guyyaa gaarii.